Obomboleettiin galoo galaana Faaris irratti walitti qabamaa jira. Wallabdeen Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru sadarkaa cabbiirra gaheera. Sa'aatii darbu hundatti gaaddidduu waraanaa ni dhiyaata. Har'a seenaan aangoo sodaa fi mormii ni mul'ata. Seenaa dooniiwwan, miisaayiloonni, diroonii fi murtoon biyyoonni tapha du'aa keessatti wal ilaalan hundi addunyaatti abidda qabsiisuu danda'a. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisa guutuu baha giddu galeessaa keessatti sagalee dhageessisu erganiiru. Dooniiwwan baay'ee gurguddoo fi humna guddaa qaban dabalataan gara Iraanitti qajeelaa jiraachuu ibsaniiru. Armaadaan doonii xiyyaara fe'umsaa USS Abrahaam Liinkaniin durfamus Iraan irratti haleellaa jalqabuuf qophii xumuruu beeksisaniiru. Tiraamp dippiloomaasiin akka mo'atu abdii qabaachuu ibsuun haa ta'u malee Iraan sagantaa niikuleeraa ishee irratti mari'achuu yoo didde tarkaanfii waraanaa filannoo ta'e akka hafuuf bu'aan isaas baay'ee guddaa ta'uu akka danda'u hubachiisaniiru. Iraan gama isheen sodaadhaan osoo hin taane sibiila fi kutannoodhaan deebii kennite. Humnoonni waraanaa Iraan guyyaa irraa hoomaa diroonii 1,000 ol galaana gubbaa bobbaasuun dooniiwwan USA'tti cinqii fidaniiru. Buufanni Ameerikaa dooniiwwan waraanaa fi dooniiwwan fe'umsaa yeroo ammaatti fageenya misaayila Iraan haleeluu danda'u keessa jiru. Iraalonni Iraan balaan kun akkaataa Tiraamp yaadutti hin mul'atu jechuun qoosaniiru. Tarkaanfii Waashingitee fudhattu hundaaf Iraan deebii saffisaa sirrii fi kan nama gaddisiisu qopheessitee jirti. Strait of Hormuz sarara lubbuu boba'aa addunyaa keessatti eegdonni warraaqsa Iraan shaakala dhukaasaa kallattiin agarsiisuun aangoo fi to'annoo daandii bishaan addunyaa tarsiimoo ta'e irratti agarsiisaniiru. Kunis sabarraafne sababa bishaan samii fi biyyeessaa ittisuudha. Iraan waraana jalqabuuf osoo hin taane weerara kamiyyuu humna guddaadhaan qolachuuf qophiidha jette. Waraanni Iraan lafaa fi qilleensa irratti diroonii tarsiimoo 1,000 walitti makeera. Diroonii haleellaa, diroonii sakatta'iinsa fi sirna waraana elektirooniksii kanneen lafa, kan galaana fi samii adamsan bobbaaseera. Maashiniiwwan kun lola dhiyeenya kana godhame booda kan hojjetamanii fi saffisaan rukutuuf kan qophaa'anidha. Namoota Iraan mormuuf ija jabaatan kamiifuu dirree waraanaa hunda gara abjuu halkaniitti jijjiiruuf kan qophaa'an ta'uu ibsaniiru. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan shaakala waraanaa dhukaasa kallattiin Strait of Hormuz keessatti taasisuu beeksise. Kunis yeroo wallabdeen Ameerikaa waliin jiru dhoohaa jirutti ta'e. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp yeroo waliigaltee niikuleeraa dhumaa jira jechuun ergaa akeekkachiisa cimaa fakkaatu dabarsanii ture. Haa ta'u malee Teheraan ergaa sibiilaan barreeffame deebiste. Iraan haleellaa kamiifuu deebii caccabsaa akka kennitu dhaadatte. Ajajoonni eegdota warraaqsaa akka jedhanitti Iraan bishaan Hormuz gubbaa fi jalatti to'annoo guutuu akka qabdu beeksisuun yeroo qabatamaatti nageenyi Strait guutumatti murtii Teheraan jalatti akka kufu akeekkachiisaniiru. Itti aanaan pirezidaantii Iraan sabni waraanaaf qophaa'uu akka qabu labsuun cimsanii dubbataniiru. Iraan akeekkachiisa ishee balaa guddaa qabu geessisuu itti fufteetti. Dubbii himaa waraanaa Iraan haleellaa USA kamiyyuu deebii hatattamaa fi murteessaa akka argatu labsuun buufanni waraanaa Ameerikaa fi dooniiwwan xiyyaara fe'an hundi fageenya misaayilii Iraan rukutuu danda'u jala jiraachuu ibsaniiru. Gaafa waraanni kee yeroo daqiiqaan guunne keessatti daaressuuf akka qophaa'anis mirkaneessaniiru. Dubbii himaan kun haleellaa kanaan dura Doonaald Tiraamp raawwatetti qoosuun Iraan iddoo sana hin jirtu jechuun akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tarkaanfii waraanaa Iraan irratti fudhatamu adda baasuun humnoota nageenya fi hooggantoota irratti haleellaa xiyyeeffannoo qabu raawwachuun mormitoota kakaasuuf madaaluu isaanii Reuters maddoota hedduu wabeeffachuun gabaaseera. Haa ta'u malee qondaalonni yaada kana mormuun humni qilleensaa qofti bulchitoota abbootii amantii hin kuffisu jechuun amaniiru. Maddeen Ameerikaa lama marii kana beekan Rooytarsiif akka himanitti Tiraamp jalqaba baatii kanaa sochii guutuu Iraanitti ka'uun namoota 10,000 erga galaafatee booda jirama sirnaa Iraan keessatti fiduuf karoorsaniiru. Kana gochuuf ammoo ajajoota fi dhaabbilee ajjechaa kanaaf itti gaafatamummaa qaban rukutuuf filannoowwan ilaalaa turaniiru. Tiraamp daandii waraanaa fudhachuu fi dhiisuu dabalatee tarkaanfii fudhachuuf haga ammaatti murteedhumaa kan kennine maddeen keessa beektonnii fi qondaalonni Ameerikaa Rooytarsitti himaniiru. Filannoon Tiraamp kan biraa misaayila baalaastikii michoota Ameerikaa baha giddu galeessaa rukutuu danda'an yookiin sagantaalee badhaadhina niikuleeraa Iraan rukutuudha.
Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Meejar Jeneraal Amiir Hatami doktariinii Iraan ifa godhaniiru. Dursi kan kennamu olaantummaa tarsiimoo qophii lolaa ariifataa fi weerara bifa kamiifuu deebii murteessaa kennuudha jedhaniiru. Iraan samii ishee hidhachiisaa yeroo jirtutti Ameerikaan immoo sibiilota ishee galaana keessa sochoofti. Ameerikaan guyyaa irraa doonii barbadeessituu biraa gara baha giddu galeessatti seensisuun humna galaanaa USA gara dooniiwwan barbadeessitoota 6 doonii xiyyaara fe'umsaa tokkoo fi dooniiwwan lolaa hedduu naannicha keessatti akka bobba'an ta'eera. Waashingiten ijaarsi waraanaa kun ofirraa ittisuu qofa akka ta'etti dubbatti. Donald Trump yeroo waliigaltee niikuleeraa akka dhumaa jiru akeekkachiisuun mariin milkaa'uu baannaan tarkaanfii waraanaa fudhachuuf ifatti doorsisaniiru. Iraan haleellaan kamiyyuu deebii hamaa fi atattamaa akka argatu dursitee akeekkachiifteetti. Buufanni USA fageenya misaayilaa keessa jiran doonii waraanaa ni hordofam, haalli qilleensaas ni ilaalamam. Trump ergaa cimaa Kanadaa Teeraaniif kennaniin immoo tarkaanfii waraanaa irraa fagaachuu akka barbaadan ibsaniiru. Haa ta'u malee dooniiwwan baay'ee gurguddoo humna guddaa qaban dabalataan gara Iraanitti socho'aa akka jiran addunyaaf ifa godhaniiru. Humna galaanaa guddaa doonii xiyyaara fe'umsaa USS Abraham Lincoln giddu galeessa godhateef dooniiwwan deeggaran hedduu qophii taasisuu ibsaniiru. Dabaluunis waliigaltee niikuleeraa irratti Teeraan waliin marii dabalataa karoorfachuu isaanii irra deebiin mirkaneessaniiru. Ammas yoo marii fashalaa'e humni waraanaa minjaala irratti akka hafu shakkiin hin jiru jechuun ibsaniiru. Iraan gama isheen oduu tiwutaraarra waraanaa akka filattu jala sararuun labsiteetti. Waldhabdeen Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru sadarkaa cabbiirra gaheera. Sa'aatiin darbu hundatti gaaddidduu waraanaas ni dhiphata. Har'a seenaa aangoo sodaa fi mormiin ni mul'ata. Seenaa dooniiwwan miisaayiloonni diroonii fi sabni dirree waraanaa irratti wal lolu. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisa guutuu baha giddu galeessaa raasuu erganiiru. Dooniiwwan baay'ee guddaa ta'an irra deebiin gara Iraanitti siqaa jiraachuu ibsaniiru. Armaadaan doonii fe'umsaa USS Abraham Lincolniin durfamu qophaa'uun fiishkaa eeggachaa jira. Tiraamp dippiloomaasiin akka mo'atu abdii qabaachuu ibsuun Iraan sagantaa niikuleeraa ishee irratti mari'achuu yoo didde humni filannoo ta'ee hafam. Bu'aan isaas balaa guddaa fida jechuun akeekkachiiseera. Iraan sodaan osoo hin taane sibiila fi kutannoodhaan deebii kennite. Humnoonni waraanaa Iraan dhukaasuuf marii osoo hin taane ajaja qofa eeggachaa akka jiran ibsaniiru. Buufanni waraanaa Ameerikaa dooniiwwan waraanaa fi dooniiwwan fe'umsaa USS hundi fageenya misaayilii Iraan dhukaasuu danda'u jala jiru.